Akkam jirtu daawwattoota Qorqalbii oduun isinitti himaa isin hanga xumuraatti nu waliin tura. Piroojeektiin Adaamaa Siitii Areenaa tibba kana eebbifamee jira. Magaalaa Adaamaatti piroojeektiin qaama Adaamaa Smart City milkeessuuf akeekamee Adaamaa Siitii Areenaan xumuramuuf tajaajila abbanaa ta'uun isaa ni yaadatama. Adaamaa Siitii Areenaan lafa meetira iskeerii 47 ol irratti kan hojjetame wiirtuu daldala hundaa kan hammatu bakka bashannanaa, iddoo ispoortii, manneen daldalaa, iddoo agarsiisa hojiiwwan aartii, bakka waldaalee ogummaa, bakka agarsiisa oomishaalee fi kanneen biroo piroojeektii of keessatti qabatudha. Dabalataanis al takkatti paarkingii konkolaataa 300 hanga 400 dhaabbachiisuu kan danda'uu fi bakka teessuma namaa al takkatti baay'ina 25 qabachuu danda'u of keessatti qabatee jira. በጣም ምርጥና ቆንጆ የአዳማ ከሰራቻቸው ፕሮጀክቶች አንዱ ነው። ከዚህ ፊት አንድ ብቻ ነበር የሚሰጠው በአመት አንዴ ነው እና ሰው መቶ እዚህ ቦታ ለታቦት መውጫ ነበርና አንድ አይነት አገልግሎት የሚሰጠው። ዛሬ ግን የተለያዩ ፕሮጀክቶች መዝናኛ ክበቦች አሉ፣ ፓርኪንግ አለ፣ የሰዎች መዝናኛ አለ። ከወትሮ የትነት አይገናኝም ነው። ሰማይና ምድር ነው። ለአዳማ ከተማ ሲያንሰው ነው እንጂ ሲበዛ አይደለም። ቢያንስ ከዚህ ፊት ያላየነው ነገር አይቻለው እዚህ አዳማ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛና ቦታዎች ሊበዙ ይገባል ነው። ከአንድ በላይ ወይ 3-4 ቢሆን ለአዳማን ይመጥራል ለብቻውን ከዚህ በላይ ሊሆን ይገባል የሚል ግምት አለኝ እኔ። Piroojeektiin kun xumuramee tajaajila abbanaa ta'uu hordofee hawaasni magaalaa Adaamaa daraan itti gammaduu himuun bakkeewwan akkanaa qulqullinaan qabuun daraan baay'achuu qabu jedhan. Namni naannoo kana jiru dargaggeessi isaa, jaarsi isaa, abbootiin amantaa, abbootiin gadaa, dhiiraa fi dubartiin guutuun biyya kanaa qabeenya keenya jedhaniitiin tiifachuu qaban.